miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongommii keenya irratti taate Oromiyaa keessatti Oromoon ofiisaatti walitti akka biyya keenya Itoophiyaatti guyyaarra maaltu gongomamaa wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu allalisaa dhaabaati. Isinis daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turaan affeeraa kooti. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gongommii koo tokkoffaa guyyaarra muummee ministeera Itoophiyaa gara Somaaliyaa guyyaarraa imaluunsaa ni yaadatama. Achi keessatti taatee guyyaarraa muummee ministeera Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti raawwatame qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Akkasumas qabxiin koo lammaffaa marii paartileen siyaasaa Oromoo kan ta'an ABO fi KFO'n yeroo dheeraaf walgahii irra turan yookaan mariirra turan furmaan isaa yookaan dhumni isaanii guyyaarra maal akka ta'ee fi akkasumas immoo faannoo fi waraana mootummaa yookaan makalaakaa gidduu kana yookaan guyyaarraa oolmaan isaanii maaliin oole kan jiru qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa gongommii koo tokkoffaa yookaan qabxii koo tokkoffaa muummee ministeera Itoophiyaa guyyaarraa gara Somaaliyaa ganamaan deemuunsaa ni yaadatama. Achi keessatti egaa akkuma beekamu guyyaarraa sooshaal miidiyaa yookaan immoo gama sooshaal miidiyaa gara muummee ministeera Itoophiyaattis kan gadhiifamaa jiru achitti dhukaasni akka isa mudatee fi lolli akka Somaaliyaa guyyaarraa jiru argamaa jira jechuudha. Achi keessatti egaa muummee ministeera Itoophiyaa ganama akkuma achi ga'een yookaan immoo akkuma pileenirraa bu'anii dhukaasni guyyaa har'aa irratti banamee jira yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti moortarri 13 ol dhuka'ee jira jechuudha Somaaliyaa keessatti. Egaa lolli kun haalaan qindaa'ee fi akkasumas immoo haala mijeeffatanidha jechuudha. Jarri kun qophaa'anii kan eeganii lola kana kan bade eenyu kan jedhuuf immoo Al-Shabaabidha jechuudha Somaaliyaa keessatti. Somaaliyaa keessatti yeroo dheeraaf Al-Shabaab uummata achi keessa jiru keessumaa manneen barnoota akkasumas gabaa fi kanneen kana fakkaatan irratti uummata jimlaan ajjeesuutiin kan beekamudha jechuudha. Al-Shabaab kuni keessumaa immoo daran kan baay'atudha jechuudha Somaaliyaa keessatti. Kanaaf guyyaarraa akkuma eerpoortii gahaniin dhukaasni muummee ministeera Itoophiyaa irratti banamee jira jechuudha. Kanaaf achi keessatti Sheek Mohammed yookaan pirezidaantiin achi Sheek Mohammed Hussein irratti yookaan immoo eerpoortiitti simatanii jiru muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Egaa Sheek Mohammed Hassan kun keessumaa Moqadishootti yeroo muummee ministeera Itoophiyaa eerpoortii irraa bu'u simatan simannaa isaanii kana keessatti yeroo dhukaasni kun irratti baname. Dhukaasni kun yookaan immoo dhukaasni guyyaarraa Somaaliyaa keessatti mudate akkuma muummee ministeera Itoophiyaa achi gahaniin irratti haa banamu malee wanti kun seetaappii mijeeffameedha karaa Al-Shabaab kan irratti baname jechuudha. Keessumaa yeroo dheeraaf Somaaliyaa wajjin wal dhabanii kan turan muummee ministeera Itoophiyaa yookaan waggaa tokko oliif keessumaa ergaa walii gidduu galiinsa Turkiitiin jedhu jechuudha jarri kun walitti deebanii. Kanaaf yeroo jalqabaaf muummee ministeera Itoophiyaa erga araaramanii gara Somaaliyaa kan imananii. Kanaaf taateen kun guyyaa har'aa keessumaa Somaaliyaa keessatti manneen barnoota waajjiraalee mootummaa fi sochiin kamiyyuu daandii konkolaataan achi keessa jiru daandii kamirra deemuu hin danda'u ture guyyaarraa. Kanaaf sochiin tokkollee hin jiru jechuudha akka muummee ministeera Itoophiyaa achi kan keessumaa nageenya muummee ministeera Itoophiyaaf kan jedhamu guyyaarraa bahee jira. Kanaaf taateen kun achi keessatti haa ta'u malee moortira 13 olitti dhukaafamee jira jechuudha guyyaarraa achi keessatti. Kanaaf sochiin kun haalaan ulfaataa fi Somaaliyaa keessatti guyyaan har'aa guyyaa gaarii hin turre jedhamaa jira. Isayyuu galgala kana immoo magaala tokko to'atee akka jiru Al-Shabaab dubbatamaa jira Somaaliyaa keessas jechuudha. Egaa humna guddaa kan qabu Al-Shabaab kun yeroo dheeraaf bakkoota garaagaraatti uummata jimlaan ukkaamsuu fi jimlaan ajjeesuutiin kan ni beekamu jechuudha. Daran immoo Somaaliyaa keessatti kan babal'atudha. Kanaaf muummee ministeera Itoophiyaa Sheek Mohammed Hassan wajjin guyyaarraa marii taasisanii keessumaatii hulaa galaanaa irratti akkasumas immoo asab jechuudha kan mariin kun tokkoffaan asab irratti illee mari'atanii jiru jechuudha. Hulaa galaanaa karaa asab argachuu qabdi akkasumas immoo lafa keenya misoomsachuu qabna yookaan immoo lafa keenya deeffachuu qabna kan jedhu guyyaa har'aa dubbatamee jira pirezidaantii Somaaliyaa wajjin jechuudha. As keessatti yeroo deddeebiira yookaan irra deddeebiif waa'ee hulaa galaanaa biyyoota ollaa wajjin muummee ministeera Itoophiyaa mari'achaa ture akkasumas immoo biyyoota warra kaanis wajjinis wal dhabaa turuun ni yaadatama. Kanaaf guyyaa har'aa gara Somaaliyaa yeroo imalan kana keessatti immoo dhukaasni yookaan Al-Shabaab irratti banee moortira 13 ol irratti dhuka'een nagaatiin gara biyya isaanii yookaan gara Finfinneetti deebi'anii jiru jechuudha. Kanaaf galgala kana karuma nagaatiin Finfinneetti kan isaan deebi'an muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf wanti har'a Somaaliyaa keessatti isaan mudate haalaan ulfaataa ture jedhamaa jira. Kanaaf hunduma keenyaafuu yookaan immoo biyya keenya kamiifuu nagaa hawwina. Akkasumas immoo marii lammaffaa irratti paartiin siyaasaa Oromoo kan ta'an ABO fi KFO yeroo dheeraaf walgahii irra turuun ni yaadatama. Kanaaf otoo sooshaal miidiyaatti hin bahin ji'oota lama ol lakkoofsineera kan jedhu ibsa isaanii guyyaa har'aa irratti dubbatamee jira. Kanaaf achi keessatti mariin kun ji'a lama ol lakkoofsisu malee guyyaa afurii as immoo hoteela Illiitti walgahii gaggeessaa turuun yookaan immoo marii cimaa irra gaggeessaa turuun ni yaadatama. Akkasumas qondaaltota mootummaa dabalatee jedhamaa turus guyyaa kaleessaa gama pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi gama kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'e Haayiluu Addunyaatti wanti gadi ba'e akka pirezidaantii mootummaa wajjin waliigaltee hin qabnee fi marii kana keessa akka harka hin qabne guyyaa kaleessaa dubbatanii jiru gama Oromiyaatiin. Garuu paartiin siyaasaa
Oromoo akka isa wajjin walii galtee qaban yookaan immoo mootummaa wajjiraan akka walii galtee qaban dubbataa turanis mootummaan yookaan immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessa kaadee jira yookaan immoo ibsa baasee jira jechuudha. Keessumaa mariin isaanii gaa'u yeroo jalqabaa uummata Oromoo biratti abdii horatus yookaan uummanni Oromoo abdii horatus gara dhuma kanarra immoo gaa uummata Oromoo biratti shakkii fi diraamaa tokko yookaan akka fiilmiitti ilaalamaa jira. Kanaaf keessumaa waa'ee Moyyaalee dabalatee akkasumas immoo waa'ee Dirree Dawwaa dabalatee madda walaabuu fi akkasumas immoo mootummaa ce'umsaa Oromiyaa keessatti hundeessuuf illee akka mariirra turan dubbachaa turan qondaaltonni yookaan immoo karaa ABO karaa nagaa fi KFO jechuudha. As keessatti gaa wanti giraa nama galu dhuguma ABO'n amman gammatti yookaan immoo waggoota muraasatti asitti biiroon isaa cufamee turuun ni yaadatama. ABO'nis KFO'nis amma godinaalee Oromiyaa yookaan Oromiyaa bakka kamii keessaa biiroo akka hin qabne beekamaadha. Kana hundumaa kan irratti cufe gaa mootummaadha. Kanaaf hamma mootummaan biiroo hin kenninetti yookaan mootummaa hojii wal amantee hanga hin qabnetti akkamitti Oromiyaa keessatti mootummaa ce'umsaa hundeessu kan jedhu hunduma keenyaafuu gaaffii ture. Kun hundi gaa guyyaa kaleessa akka mootummaan harka keessaa hin qabne kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa gadi ba'ee dubbatee jira jechuudha. Akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gadi dubbatee jira. Akkasumas immoo keessumaa Oromiyaa keessatti mootummaan ce'umsaa akka hin hundeeffamne illee guyyaa kaleessaa gadi bahanii gama Oromiyaa yookaan gama qondaaltota mootummaatiin dubbatamaa turedha. Garuu gama paartileetiin akka mootummaa ce'umsaa hundeessanitti walii galleera yookaan imaanaan nutti kennameera jedhanii dubbatanis wanti kun furmaatan arganne. Garuu wanti amma gadi bahaa jiru gaa keessumaa gama paartilee lamaanitiin yookaan immoo gama ABO fi KFO'tiin akkasumas immoo Jaal Daawud Ibsaa fi Pirofeesar Marraa Guddinaatiin gama Abiyyiitiin doorsinni garaagaraa irra gahaa jiraachuunis galgala kana immoo gadi bahaa jira. Kun egaa yookaan immoo keessumaa erga ABO'n Eertiraatti as galee yookaan Jaal Daawud Ibsaatiin kan durfamu Jaal Daawud Ibsaatiin yeroo sin karaa nagaa yookaan immoo yeroo achii galtan paartii irratti yookaan immoo ni hirmaanna jettanii galtanii amma garuu erga Oromoon aangoo qabate akkamitti na deeggaruu diddanii fi akkasumas immoo otooti waraana hidhatee laga jiru otooti akkatti deeggaraa jirtu nan beeka otoo informationiin nagahaa jiru si dhiiseera hidhuu kanaaf akkamittiin ana deeggaruu didda kan jedhu gama muummee ministeera Itoophiyaatiin Jaal Daawud Ibsaa irratti doorsiin gaggeeffamaa jiraachuus dubbatamaa jira yookaan gadi baheera. Akkasumas immoo gama Pirofeesar Marraa Guddinaatiin yeroo kanaan dura yeroo wayyaaneen biyya bushitu wayyaanee hojirraan hojjechaa turte ammoo yeroo Oromoon aangoo qabatee jirutti akkamittiin anaan na koffisuuf yookaan immoo waan hin taane irratti yaaddanii qaama hidhate hojirraan yookaan qaama hidhate deeggarta kan jedhus gama Pirofeesar Mararaatiin doorsinni gama muummee ministeera Itoophiyaatiin irratti bahaa jiraachuunis Jaal Daawud Ibsaa fi akkasumas karaa KFO Pirofeesar Marraa Guddina yeroo gabaabaa fuuldura keenya jirutti muummee ministeera Itoophiyaa wajjin marii guddaa gaggeessuuf akka jiran dubbatanii jiru jechuudha wanti amma gadi bahaa jiru. Kanaaf egaa mariin kunis keessumaa waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa wajjin paartiileen lamaan kun walii galtee akka qaban baramaa jira yookaan dubbatamaa jira. Garuu waakkannaan kun gara pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi akkasumas immoo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee waakkiin irratti haadhumamu malee sadarkaa federaalaatti walii galtee akka qaban dubbatamaa jira yookaan argamaa jira jechuudha. Kanaaf egaa yeroo gabaabaatti muummee ministeera Itoophiyaa jiran marii guddaa gaggeessuuf akka jiran paartileen lamaan kun dubbatamaa jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota warni miidiyaa paartileen lamaan keessumaatii guyyaa irraa muummee ministeera Itoophiyaatti Somaaliyaa gaafa deeman dhukaan irratti banuuf akkasumas immoo paartileen lamaan ABO fi KFO'n kan Oromoof qabsaatan karaa nagaa Finfinnee kan jiran egaa mootummaa federaalaa wajjin yeroo dura yookaan yeroo dheeraaf walgahii yookaan marii yookaan walgahii gaggeessaa kan turanii walgahiin sun abdachiisaa ta'uu haa baatu malee uummata Oromoo irratti gara fuulduraatti kan muummee ministeera Itoophiyaa jiran marii guddaa gaggeessuuf akka jiran egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa qophii gungummii koo guyyaadhaaf qabadhe kan hanga ammaatti daawwattoota ture qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Alalisaa Dhaabaati qophii gungummii biraan hanga walitti deemtu immoo qophii horni miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.